Daasitaan Ruutaan maalaan godhee jaalalaan kennee fi biyya kutee dhufee yoo jedhu dubbate. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni qidoo yuutii maartii keessanuu akkuma barame subscribe like gochuun jajjabeessaa lammii kiyyaa maartii keessanuu. Egaa akka jedhanitti Buruukii fi Abeel saatii dheeraa nu daawwalee manas dhufee nu argachuu hin dandeenye hojii irra turre jedhu. Haa ta'uyyuu malee bilbilli isaa cufaadha. Immoo dhufnee kinoo dhiphoorti jirra. Karaan namoonni ittiin ol goran yookiin immoo ol aseenan karaa kana jedha. Sanumaan osuma dhaabbatanuu nuti maal goone wantoota yeroo darban Ruutaan irratti taasiste fakkaata harka fudhachuu diddee qalabatiif abaaboo jedhu. Haa ta'uyyuu malee nuti homaa tokkoyyuu hin goonuu fi hiriyoonni isaa warri harka wajjin reebaa turanii irraa nyaachaa turan maaliif mala hin malleefi jedhu. Egaa isa kanarratti Buruukeen akka hidhee reebee argitaniitu. Warri koomentis immoo diraamaa isaan hojjetan homaa isiniin hin galle. Yaa cubbuu mucaa kanaa wanta isin irratti hojjettanii Ruutaaf jedhee biyya kutee dhufee maalidha wanti akkanaa yoo jedhan ni dubbatu. Ani immoo sinii qimamoonni mana madaamii hin gaddiinaa sinittiin mul'adha mitiiree ani isa kanaaf isaan hojii hojjetu sin hojii hojjechaa ooltu wanta ta'eef bishaanis sirritti dhugaa yeroo nyaachuun sinii marittis nyaadha sinin jedha. Osuma kanaan jiranuu hin dhufe daasitaanii. Yeroo inni dhufutti baga gammaddan kinoo wanti isin yaaddanii karoorsitan hundinuu galma isinii gaheetii jedhanii. Maa'inni jennaanii keessumaayyuu Buruuk jedhanii. Naatumtee alaqaan keessan sin ajajee animmoo tarkaanfiin irratti fudhadha jennaan mucayyoon abadan abbaa mucaa kootiiti jechuun narratti lafa dhiittee anis kana hoollee homaa gochuu hin danda'u. Lafa sanatti maatii koo walitti qabee hiriyoota koo lafan andaraashaatti walitti qabee keessatti na qaaneessitee na leeyyeessitee achumatti nagattee na biraa kuttee Ruutaan hanga kana in ulfaatti jedhee guyyaa gaafa tokkoyyuu yaadeet hin beeku. Garuu immoo haala kanadhaan amtuu natti taateetti jedhee. Abeel yeroo kana akkas jechuun deebisee. Murtoon kee maa'inni dubartumaa jetteet lafanga kanaa kuttee dhuftee ati dhiira kaayyoo taateetta taanaan boruu dubartiin hin dhufti ishinis sitti deebi'uu dandeessi yoo ati jabaatte malee si tuffatti yoo jedhu dubbateetu jira. Egaa asumaanillee Abeel jaalalleesaa akka dhabe argitaniittu. Jaalalleen isaa amma dargaggeessa biraa faana yookiin immoo dhiira biraa jaalattee ni jirti. Inni osuma Ermeellaa jala sussuquu siniin jechuu barbaade asumaan sinii hima jedheeni. Kana gidduutti Ruutaan maalummaa ishii eessatti beekta jedhee Buraanii miidiyaa irratti malee yoom keessa galtee namni immoo keessa galee waliin haasawee saatii waliin dabarseet jennaan aniif ishiin waan baay'ee waliin taane waan baay'ee waliin dabarsinee akkasumas immoo gammachiisee wanta barbaade tokko guuteefiin jiraachisa. Garuu ishiin na dhabdee mucaa ishii seeraan guddifatti jechuun tasumayyuu hin yaadamu. Sin immoo dhiironni sinumti jaalattanii hin beektanii jaalalli maal akka ta'e jaalalli jecha qabaa. Jaalalli iddoo qabaa lafas qabaa. Kanaafiyyuu siniif garuu wanta sinii galee natti hin fakkaatu. Hundumti isaayyuu afeeraa isaa fi Ermeellaa fiddanii kan kommoo yoo sirreessitan maal qaba ture. Kanarraan kan ka'e waan baay'ee narraan geessan yoo jedhu himate. Egaa Buraan akka jedhetti situu waan hin taane raawwatee nuti sitti himnaan dhagahuu diddee guyyaa gaafa tokko jecha keenya fudhattee hin beektu. Isa kanaaf sanatu si mala jennee
nuti kaanii sitti gara keetti dhufnee yoo jedhu dubbate. Haa ta'uyyuu malee jechuudha walitti dhufeenya hin qabanii. Mee kaniin siniin jechuu barbaade diraamaa akka ta'e kan ittiin beekuu qabdanii. Abeelii fi akkasuma Dastaan maal ammana walitti kan dhufanii miti. Maaliif yeroon siniin jedhe yeroo darbellee birrillee irratti galcheellee birriin sun dhugaadhaa sobaa osoo adda nuti hin baasiin yookiin immoo nuuf hin baasiin haaluma sanaan nafaana ta'ii yoo nafaana ta'uu baattee san birriin barbaadu jechuun akka inni dubbate ni yaadattu. Eenyutti akka deebi'ee isatu nyaatee hin beekamu. Namni immoo lafaa ka'ee birri namas hin nyaatu. Egaa tolee haala sanadhaan raawwachuu fi dinnaan nuti immoo asiin itti dhufnee jedhanii isa kanaaf iyyuu isaaniin maaliif waammatee yookiin immoo isaan irratti maaliif bilbiluun barbaachise moo deemuufanii kinoo sintunatume jechuudhumaa fi innis immoo kan himachaa ture irra caalaa Abeeliin osoo hin taane Buraadhaanii. Egaa Buraan immoo omaayyuun balleessini hanii anaaf jettee yookiin immoo Ruutaaf jettees biyyaa hin deemini asuma irratti dhaabii jedheeni. Innis lakkii murteeffadheeraa jedhee bilbila kee banii bilbila kee hin cufiinii yookiin obboleettiin kee yookiin Ruutaan hin dhufti jedhaniini. Maaliif sinitti fakkaatee kan Abeelii fi Buraa itti fayyadamuu barbaade? Jarri warra giruuppii isaatidha. Insobuu jedhanii namoonni akka isaan hin qabnee fi Dastaadhaaf akka gaddanii fi innis waraqaa koppii kaasee mana koppiitti paaspoortii keessa kaayeeti. Akkasumas immoo shaanxaa warra achi tasaafaruudhaaf jedhu viidiyoof itti fayyadamnaa yeroo xiqqoo jedhanii harkaa fuudhaniiti warra isaatii qaban jechuu kooti. Malee Dastaanis deemuu miti Awurooppaan dhufameefis tokkollee hin jiru. Maalii hin beekna warra halarraa galanii keessattuu warra dhiirotaa Awurooppaa fi Ameerikaarraa galanii haalli adeemsa isaanii uffannaa isaanii haalli altaayitii yookiin immoo koomeedirii isaanii addadha. Kan isa kanaa garuu miti. Isaaniyyuu immoo deebisanii ergumayyuu inni nagaa isaaniitti dhaamee jedhaa fayyaa ta'aa jennaadhanii nutti qabamtee akka deemtu hin barbaannu omaayyullee waan si goonuu hin qabne jedhanii. Sanaanis ishii bakka fedha kee yoo ta'e deemii jedhaniini. Innis nagaatti anis keessa seeneen of tasgabbeessuu barbaada jedhee shaantaasaa guutuutti godhee harkisee fudhatee deeme. Amala yuutuubarootaati. Yuutuubaroonni baay'een tikkeettii kunneerra jedhanii tikkeettii jechuun keessattuu warra dhiiraaf gatii guddaadha. Har'a shamarreen tokko biyya keessa bahuuf yoo xiqqaate 70,000 50,000 gaafata. Isaan immoo 100,000 ta'uu danda'a. Isaa olis ta'uu ni mala lafa kamiyyuu gaafa deemanii calluma jedhanii kutaniituma achi keessa waan naanna'an sinitti fakkaata. Eensobuu waraqataa mana koppiitti fudhatanii paaspoortii keessa kaa'uu nan dhageessanii sinii enna jechuudha. Sanaa boodagaa akkuma siniin jedhee inni biraa kutee isaan kun immoo waliin mari'atanii maal jedhaniiti Kalebii fi Buruuk fa'iitii mannoo iyyuu fa'iitii bilbiluu qabna jedhee yeroo kanatti eesheedhanii inni silaa keessa seenee isaan immoo ganaa goddanyoota bilbilanii hangasitti hanga isaan dhufanitti immoo isaan inni immoo achi dhaabbataa jechuudha. Jalqaba irratti namni hin deemne tikkeettii of harkaan qabne karra sana erga seenee namni badi ba'uus hin danda'u akka seerichaatti. Isa kana siniin jechuun
jaaladhaanii soba dubbiinii walitti funaanuu jalqabayyuu eeyyuu fi kaaleeffa'ii warra kareebaa turanitti maaliifi kanatiin bilbilatiin jennaan isaan amma danda'anii waan hundumaa yaalaniiru natti dadhabaniiru isa kanaafiyyuu isaaniin dhiisii isaanii baala hulataa'een jechuudhaan dubbatee daastaanii homaa cubbuu tokkollee hin qabu maaliif inni sammuu hin qabu kanatti taa'ee dubartii habba manaa qabdu ulfataatee kan jaalatee biyya makanaa kutee dhufu soba dubbiinii dubartiin addunyaa irra hin jirtu maa'inni akkas katti dandeessu intaletti jaalattaniittu godhugaa dubbachuuf inni gaazexeessummaa ta'uu koo kan ammoo jaalattaniittu kutaan ibsaan ta'u adiyyuu mee baay'ees jaaladhas bakka inna jechuudha. Inso boshi inso boromo kiya kale nile bayan sin jaaladha jarrin sobdi dokadhe nufe sin subscribe like godha like subscribe keessatti